Yaa'u jechuu warra kaayiroo geette warsanuma anaaf sillee mama kata. La. Suuraa isaanii waliin qabee jiran malee leebaa hullaa. Jiraatte ka namuma nama keessa si ari'aasi. Hattummaa warra kaayiroo tasaatilee karaa liibii atti hojjedha. Intaloo. Ha'uuzu billahi. Aboo anu of wallaalee bar laayivii seene. Anu maasaa kuni. Akkami dhugattuu TikTok irratti akkumaaf ciccilaa jirta bar maali yoo maaltu si mudate mudannoo maaliiti? Mootummaa Itoophiyaa tokko liivii seene na dhorge dhugaa dubbatuudhaaf. Miskiina bareedin kun wallaahi laazii. Baqataa kaayiroo kana keessa baqataa kaayiroo hundi isaanii hattuudha. Waan reedii yaada hin ta'in. Hawwataa. Hattuudha. Hanchi nama narrabsi. Hattuu walii galanii wal nyaatanii boodarra deebi'anii wajjuma tattaan deebi'an. Wallaahi baqataa kaayiroo hattuudha. Ani jennu. Anji mana kiyya teettee nama narrabsi. Aha gastii seensi. Gastii miti. Laayivii dha. Mana keete dha mana. Kaayiroo hin deemne ati kaayiroo ma jirtaa? Ani kaayiroo man jira. Awoo taayiga. Wallahi kaayiroo man jiraani. Masha Allah tabarakallah. Maal dalagu jirta duuba? Watuu maaliif wayyani haabatu waan kana narraa bareeda jeetiin tolfatu jira yaabu naa toluu dide malee. Tolfadhu. Dide ati maaliif annanii eegalle koy? Ka'ee eegaluusaa akkamitti eegalan? Girigirri uumtaga. Girigirri uumuun bakka adeem girigirri uumetti niin booda buuxxeeti isaa sitti hima. Nama raggatu? Geema taphadhaa ammoo wal qabeenaa hin qixaatamnaa wal qabeenaa. Geeman taphadhu anni wannoo namni naa kennu. Waan akkuma leebiliin kan keessee laan gurraachomneef. Namni naa kennu. Akkanitti achi alaa biyyeen biyya kulaal akkasitti osoo harki kiyya na hollatu achi alaa biyyeen. Lubbuun leenca gaduma tukkinaan jetti gaduma tukki. Oi guyyaa leenca gattu itu guyyaa qarriba malee bulta. Ammoo kenninaan gizeen kennu sanisi gizeen kennu san osoo waa dalagu jiruuti hogguu namni akkasitti itti yaadee puush godha takka lama sadii jee lakkaa'u san anuma isaanii calgee tattaa'u jiru kana yoon gattu qeemmoo osoo waa dalagu jiruuti laalladhee suuta jee gattu malee wallaahi laa hirribni illee akka ajaa'iban na fudhata maaliif jee. Naanti taaptaapi godha. Hirribni tasfaa yoo kutatte si fudhata abdii yoo kutatte si fudhata. Abdii. Guys, jolie hirriba haa taaptaap godha. Reedi ati qurxummii guddoo san hin arganne. Aboo ani har'a bani laayivii amatame qabooda wayi intaloo maal taata? Amma la dhaggeeffadhu yoo diyaaspooraan har'aan tana qurxummii guddoo san siin kanneen wallaahi siin jaalata. Maali jee? Ati geeman taphattu sadaqaan kadhattu si galee. Sadaqaan kadhattu warri kaayiroo hundi isaanii akka sadaqaa kadhannee bullan si galee. Sadaqaan kadhattu. Saniifuu. Kastamarii waan jedhamu jira zabuuna barbaachisaa yoo zabuunni jiraate puush godhama malee amata tokko rafaniitu marruu maqaanii diyaaspooraan qurxummiidhaan kennanii girgirrii godhuun of wajjiin wal'aansoo wal qabudha. Faahim? Laa maalis zabadiin qabdu booti. Jechuun hin qabullee hin jedhamu hin qaballee hin jedhamu. Akkuma hoyyee jechuun. Ati boo ati hin qabda kastamarii ati annoo dhame sanuu dhalaa siingilii dhame ati. Heerumtee isaa? Heerumee jira. Koshiinaa waa dalagutti ramma. Laa ilaaha illallah kushiinatti masarraatanyaa fidattee kaa kun ijji arsoo osoo hin ta'in. Sarraatan maree waa hundaa wali dalagaa. Laa ilaaha si ajjeefteerti habiibi jabaadhu jalaa miliqe. Koshiinaa kasaa amma fatara. Jabaadhu jalaa miliqe. Mana jiree. Reedii aadamii hojii beekama baay'ilamaa taphachuu jira moo kan ilillii torba na gaafatuuf. Ana wajji taphataa harta ililliin naan guunne ammallee naqaa sin dhaga'an yaa obboleettii akira. Maaliif ilillii torba nu gaafata? Naa guute kuloo anamma abbaa takka hafa gaa'is abbaa takkatti guuta. Abbaa takka. Uuzu billaa abbaa takkaaf gubatee akkam. Why do you need your life? Thank you so much, Galatoma. Amma tapha kan naa guuta tokko taphanna. Ammallee dhuma tapha sadi taphannee jirra ofii keetii balleessite kuloo wiin iyyuu lamaan gahe maali boo?
Hi guys, ini tahu jiran dua one spesialan juga. Guys, family dia please tata family nama spesialan jigo tu kabdu ini mata watat. Please my family. Ya habibti, nama spesialan jigo tu kabdu. Demte jarsa kushina ke zawaste engar kartu jarsa jattu. Ini si jarsa riya itu ya amma. Fully rabbi taatolo. Allah irhamu. Rabbi rahmat agodu fara jannata rabbi sana agodu si jajjabina. Kana aku fata gurra jabatte. Laki ufane guracha itu nanti apa tadi? Live goli ki elenci gute anji. Percentage adeta mereka. Tadi kan duftenya ture mashallah. Guys, nama mereka safi jalan dia sama ka sababari dia ada mimbari ali mana khiyal ke rabbi jata tab goda. Yari di tahu malam masa. Okay. Ika nama di bahasa di teman ada wala namar. Sijala mereka kau ungkap bungka sih guys. Kau ungkap. Anak kafat tawariali. Yare di devi wallahi lazim. Tikish mana mau makan aja nar gabar na mal katam. Nama ku mazigal Jamal ala debab. Yo mana ku mana agak cerita serius aku berarti mata sih dapat dake. Mana aku dah dapat ya nama dah faya. Gila sih bijar ti tele wali. Affair na lefador. Lada garu bakat tu dah ke diaspora sota dia makardi berarti nas dufte push bota fuma of doft. O halella si ach. Abo kala to family ki ililli kana fi memberi kana fi live goli wan gudda way kaya fi kata tu mujira. Fa butan filawari na bana ya jama khiya wari mana khiya illa. Amma imban amne ngu ne wajette. Live mata ka di jwadde ba. Filawari na buta ililli afuriya ya family tiya. Live mata ka di jwadde ba dasu. Makana madila khanana jalati sanin. Garana tin jawati na pili. Mormalle sini tarat de gana no malika wallahi lazim inshallah. Taron di akkamala ya ga to ma isa madi gani. Kundi mana na butun juru. Ini tak kaya ko. Yo amma jabata. Abo de maguta fi jala balle dik yapin to. Daga guta fi rabbi jala jala balle dik. Kisha ka sasienu fi rarfe. Balle dik tarik esa. Ililli asitti lafa duwwatti yaatu tana jiti takkattikanna rabbi irraa argattani hin guunne jee egaa ammas guute kun himma diyasi achi dhufe naa guute kolo giiftaroonni kiyya akkana rahmata qaban giiftara kiyya Itoophiyaanidha quba qaba sabini dhagaa tirippididha ammas tirippi amma sadi hudhee keessaa baasala mana kiyya jirtas balau live gooliin guute ka hin guute motokoa live goolii akkatti nurratti kashaf godha yaaba ummata mana kiyyaa wallahi laazim akkatti garaan jabaatina leenca bar leenca gabbu'e leenci miilan qabu bar akkasiisa leenci walaa tiktokii hasaa'u badeelatti fakkaata gizeen akkatti ilaalu haala kanaan akkasi goota koo jabaadhu dhufeen beeku leenci safara kee leenci big respect and the big love asu leenci dhufne biiga ko leenci samuuna mana kee keessa hin seenne maal taate inna Waka arra galgalan argatta izni rabbiitiin. Yaa du'aayi godhi mee nama garaa nama miskiina akka keetii kanarraa du'aayi qeema. Inni argatta jedhee waan arraan argatta wakka naaman. Waan hin ta'in wallaahi laazim du'aayi siraanii qeema. Anchi jirunda kaayiroo irraa gadi bu'i. Hattuudhaar. Atillee hattuudha akkas taanan hor kaayiroo jirtu. Anta kaattuu deem beekulaa. Yaa'u jechuu warra kaayiroo geette warsanuma naafsillee mamakata. La. Suuraa isaanii waliin qabee jirama leebaa hullaa. Jiraatte ka namuma mana keessa si ari'aasi. Kuna si labbaa kana keessa yeroo si ari'u. Wallaahi reedii Adam kophaa qiyyaas gubbaratti na agarte laala akkatti dhoolu taalanii afaanitti isaan akka isaan afaanitti isaan fincaa'anitti nama meeqna duuba jiran. Wallaahi sodaata kan qabu. Hai. Amti safuudha waan argitan haasa'e. Wallaahi kophaa qiyyaas akkatti tiktook irraa iyya malee. Duuba kenna waa'ee jira. Osoo agartee reedii Adam wallaahi. Duuba kenna waa'ee jira. Wallahi lazim kophaa qiyyaas irraa afaan bannaan. Walumaan isin ari'an ka rakkoo sani waliyyoo isin ari'ane walumatti baay'ee. Intalo hauzu billahi mucattii warra kaayiroo tuitti warri kaayiroo faamiliidha. Warri kaayiroo miskiina anchi warri kaayiroo dhageeffadhu ndoomsitti warri kaayiroo warra lubbuu miskiina meeqilaal jiraachisaa jiru keessa number 1. Warri kaayiroo walaa mangisidha ni qoosaa baran. Dhuguma qalbii malee warri kaayiroo kuni
Tukaa isaanii fal wallahi tukaa isaanii miskiina meeqa gargaaraa jira wallahi tukaa isaanii Miskiin kasaba isaanii jiraate kasila aduu jira kasila kalee dhabe kasila Liibiyaatti kasila Suuditti kasila Itoophiyaatti. nama hunda caalaa mubaarakiin galatoonfadhe wallahi nama hunda caalaa mubaarakiin galatoonfadhe Dalagaa mataa ofiitti jira naqimee ofiitti. bakka isatti isa ani lal achi qabaas qabaan beeku sigalee nama karaa dhugaatiin deemu isa galatoonfadha duraan dursee jira Laa goobasiidha hundi isaaniitu. Hanqinni jiraachuun mala hanqina ammoo guuttata namni ilma namaa ta'e hanqinna hin qabne hin jiru. Taaptaap godhaa ijoollee. shariyaa sin beeka warri kaayiroo kun shariumaa hun beeka wallahi Shariyaa rabbumaa shariyaa irraa isaan baase shariyaa sin beekan yaa akkuma keetti ta'e dhuguma hin beekan. oo deema shariyaa hin beeka maali shariyaa akka hin beekne maali nama beektaati Samuun an dannastaa min gulu akka nama maraate. amma tol badde bar rabbina araaramu video ki yonda khasa jeeritiin kadhatu jira ijoolleedha wallahi warri mana reedi adam jirta yaa obboleeyyan kiyya akhiraa jechu namni dur jiru duniyaa du'aa fi akhiraa du'aa fi jiru qaba please video ki namni share gootanii jirtan miira ka sagaleetii kan taphadhu sorry irraana khasa rabbi jecha sin qabee jira Ati miira kee takko tattare ati namni miidiyaa dhageeffadhu namni miidiyaa fayyadamu tokko akka waraabamuuf dursee of beekuu qaba. Wayniin beeka bar giddu waraabamu san ni quba qaba bar waraabadhaan jaalin maa keessa dabreeti waraabachuu barbaadanii kaameraa gatu qodhaan jaa garuu eefa viidiyoo shee irratti godhan beeka sagalasi bare. Gisee jinniin gisee akkamisitti kaatisi? Giseen kophaa kiyya laayivii irra seenuu dhiisee saan gaafan kophaa kiyya man akkatti laayivii seenuu laayivii irraa na dhabdan waan akka seeraan naaf rabbi beeka kophaa kiyya taa'ee lammataa kana dhala sammuu xiyya dhala Ameerikaa dhaqee Kanaadaa dhaqee makiinaa bitee ummati ya abbaa kiyya hajjii geessee innante dhiisimeeti. Ummaate hajjii geessee akkasii atas baatee dannasta yaadan. Laa akkasitti yaada osumaan akkas jawwutittiin boodarra ka'ee laayivittiif darbee miira keessa gala bakka. Rabbi si haa qajeelchu bismillaahi irrahmaani irrahiim. Walumaan rabbi nu haa qajeelchu reedii adam. Yaa Habibti masgiida waan jiru Habibti. What? Ana Sheek Kabir dhagaarratti biqilee ta'e sheekummaadha. Ilillii sadii. Sheekummaarratti. Ilillii sadii galatoomii MG. Ilillii sadii ijoollee ilillii lama jechuudha. Koflan badii keessaan irraa aadaa kun jiru. Koflan malee kan horiin kan. Ilillii kan naa yaadamu ilillii lama ilillii lama. Ilillii kan jiru. How we thank you. Ilillii lama. Rabbiin qajeelchinitti dabbaramnaa a'uudhu billaahi mina shaytaani rajiim. Yaa boo waan akkana na goggodhaa waan akkanatti saa'aatti natti kaatee nama raachittas fuudhe sirratti haa dabarsu inshaallah. Hin abaarin hidhii sigaarii miti nama abaaru. Wallaahi laazim tana jirtu tun sibira nan qattu inshaallah. Ijoollee taaptaap godhaartu taaptaap godhaa. Taaptaap godhaa. Gaasa shangulitii mana kiyyattee kan boonye. Bar diaspora leen asuma jala jira waan kana ta'e diasporaan kana biyyaa galeessi hundi isaa. Namatu rakkoon kiyya namni na hojii taphatu giiftiin argatu narratti hin cakkanu namni waan hin beekan. Kennaafi guys homaa rakkoon qabu. Double guys double. Wallahi nama leemini soddomi afurii soddomi ja'a 29 na jala jira. Kennaafi no problem. Annama wannooti miti ragaachi miti nan jaaladha namni argatu. Ready nama badaa miti ijoollee kennaa wallahi sodaatina. Tokko kaanne wanni qurxummii ammaa san hin Naa kenna ani namni achi as kennu akkuma waan naa kennetti natti tola akka. Namni gariin beektaa namni fakkeenyaaf nama walitti hin bu'uumi waan na kabajuufaa namarratti namni baay'een dhuguma amma dura kaagise ga'ee mita wadda sana wayina reed irratti hin kennu noo biraa fidaddoodha. Yaa shabaab noormaalidha kun. maal jaanii? Okay madu dhuguma. فين انت يا حبيبتي؟ مدينة ميرخة سلين قلت ميوم سميتي كيسة ميسا والله مدينة أسجرتي والله ميرخة سنقلت ميرخة سقلتين جنة بر مدينة كاري غنزا واتشين مكينة فليتا قد إسابة كن هفته إسابة كن نتيسين قوي
Asuma jadi. Kef. Madi. Kalau show. Amo Kanari. agartani. Mali karani mana? Pak. Mali karani mana? Sila game itu mana terkita? Enyu penyu da ready. Haji. Last game. Makai semua syai buna dah biznavi. Sana Nanti na to- Madi koy. Tab kuda. Lafa jala gifti kan dawan shayi go pe pata mana sente si. Dirkama. Gubbo kamalte yo kan ular rambanu. Oh bala mana sente kam. Ya, Istana gitu. ka yo gubbo ni jirane mata mi da akatti ijo kuwa jasan fulalla. Argitani? Dirkama. Lafa jala gubbo ka bala mana sente amma. Tab kuda tab dumati. Nama angka dubar miskin ati. Arati ke sholle ta to ye dibbata kargat de bara menu. Madi bakati ko ba sera bi guddo se akaw. Ibba takati sanu boda fiditi. Gasti sidu na taratti push godi. Akakiya. Ara jumara sa ready. Ha? Boru khamisa. Boru jumara. Mbe wallahi la arri robi da sa abo mbe wa. Kalandari mobile rala. Nante Mukanya. pilili la mabuta ti amma baka. Akasimi jumara mi boru. Hada faten nuso be na visa zainuti. La buarri kamisa miti amma saa kana boda kamisa saati ma dambaiti. Anjiman kama umale. Akkasii miti dhageeffadhu biyya. Ara tiktookii nu adamsiiftaa achi qabi. Nina in kama umale nin qaba barjuma. Hedduu qaba. Kamisni amma kana guyyaa itti bullu kana natti fakkaata. Guyyaa amma itti bullu kun kamisa bori jimaan malee wannoo miti. Jummaane bar boru isin je edanni amma khamisa. Arra amma khamisaan olle boru jumma. Naanta ililii takka guuta. Reedi Abeet jire. giiftarri kiyya tokko dhume. Reedi sammuu xaxxas taatee jirti wallahi. Malti mucaan. Aboosi maraattu dhageeffadhu arri kamisa itti olla gana. Khamisatti Amma olla. laa saa 12 booda kamisa jedhama. Ha? Amma ganaa khamisatti olla. Kamisatti ganaa oolla. Saa 12 booda akka jijjiiramu beektu guyyaan. Double guys. Reedi amma gizee bulle jummaa salaatanii. Allah giiftarri kiyya dhufe bakka achaa qixaatii tokkoffa. Jabeessi wayyeessi qophoo ilaahin goolii kaadhaa wannaati ishiin dagadhe. Eenyu guutayyuu madii fi wanna guute. Amma har'a kamisaan oollee boru jummaan. Yaani saa 12 booda jijjiirama wannoon biyya kana. Allahu akbar. Networkii kiyya montolos taagite. Bartuu thank you galatoomi thank you so much wallahi. Galatoomi arra gizee oollu amma gizee bulle khamisaa itti ganaa khamisa dhaquu deemnaa itti amma khamisaan dhayine. Hay. Mucayyoon bakka mataa nagaa miti. Amaanu'eelii dhaquu qabda gisee. Amaanu'eeliin dhaqu maaliif hin dhaqaa? Ani akkasitti hin beeku akka biyyatti hin lakkaa. Amma ganaa khamisa amma halkanii. Amma halkanii gizee bulle immoo khamisa taana. Akkasuma jedhanii lamaan jedhee afaan Oromoo kiyya sii galuu dide. Akkas hin jenne. Koi live goolii kaa'ataa raawwan si hojii jikkii hin danda'u. Akkas har'a kamisaan oolla bakka walii galleem. Walli an kophaa kiyya mana keessa jiraadhaa saniif waan. Salaattu. Alhamdulillahi rabbil aalamiin ni salaata. Rabbi irratti naa jabeessu. Awoota egaa. Wallahi laazim. Duuba Jumaa fa'aa akkamitti beeytee dhayita. Ganaa sattaradhee hongartu. Maashaallah rabbi irra si haa bulchu. Gaafuma isin dibbeetu moo eegalta muuziqaan eegalameen borjummaa ta'u. Dibbee si taatu kan jiru. Maali yoo guyyaa jummaa sa yoo dhanaan kan jummaadha yoo muuziqaa xiqqishuma muuziqaan na biraa silkiiti akkatti akkuma carraa banamte. As warra jummaadha achuuf hinaan jaanii achuma irratti hin beeka bas. Khayrii dalagataa irra akkas taanan guyyaa Jumaa nurraa bartaa jechuudha. Khayrii maal dalagatan? Khayrii dalagachuu jaamti. Isin irraan bara warra komantii kiyya irraan bara. Inaante
Bakka jawaab rabbi si waliin haa ta'u. Tole.